Gareen qooda fudhattoota sadarkaa federaalawaa irraa bobba'an gaazii uumamaa godina Walloo Kibbaatti argame ilaaluudhaaf guyyaa irraa achitti bobboon dhaga'ame. Itoophiyaa keessatti mirgi gaazexeessitootaa seeraan kabajamaa akka hin jirre dhaabbanni idil addunyaa Awurooppaatti qorannoo taasisaa tureen addeesse. Haleellaa saayibarii daangaa Itoophiyaa cabsuun irra deddeebi'ee raawwatamaa jiru baay'achaa dhufuun ibsame. Pireezidaantiin mana marii waliigalaa dhimmoota Islaamummaa Itoophiyaa Sheek Haji Ibraahiim Tufaa yaa'ii faawundeeshinii ulamaa'ota Afrikaa Morokoo geggeeffame irratti beekamtii kennamuufiin isaa dhagahamee jira. Koomishinii hooggansaa sodaa balaa kan turan Mitikuu Kaasaa adabbii waggaa 13 fi birrii 50,000 adabamuu isaanii ibsame. Daawwattootaa fi hordoftoota Egeree Miidiyaa nageenyi keenya bakka jirtan maratti isin dhaqqabu. Guyyaan har'aa muddee 10 bara 2025 kanneen amma dhageessan hangafoota oduu keenya har'aati. Bal'ina oduu Egeree Miidiyaa dhaga'uuf hamma mata hordofuun dabalatanii isiniin jecha amma kallattumaan bal'ina oduu Egeree Miidiyaa isinitti ji'a kana keessa kuusaan boba'aa uumamaa waggoota hedduuf godina Walloo Kibbaa aanaa lageedhaatti mul'ate xiyyeeffannoo miidiyaa argachuu hordofe gareen qooda fudhattoota mootummaa federaalaa boba'aa uumamaa kana daawwachuuf guyyaa har'aa muddee 10 bara 2025 Walloo Kibbaa aanaa lageedhaatti imalanii jiraachuun himame. Guyyaa lamaan dura kutaan qabeenya albuuda Walloo Kibbaa akka beeksisatti boba'aan uumamaa aanaa lageedhaatti argame kun odoo mootummaan xiyyeeffannoo hin kenniniif qisaasamaa jiraachuu beeksise. Walloo Kibbaa aanaa lageedhaatti kuusni boba'aa waggoota hedduuf odoo hin fayyadameen jiru lafarra yaa'aa turuu ibsee turuun ni yaadatama. Kuusni boba'aa sababa uumamaatiin lafa keessaa bahuu eegalee naannoo Amaaraa godina Walloo Kibbaa aanaa lageedhaatti waggoota 7 oliif achi ture garuu hanga ammaatti kan ittiin fayyadamin ta'uun ibsameeti jira. Boba'aan qisaasamaa jiru bishaan naannoo san jiru faala akka jiru gabaafameeti jira. Itti gaafatamaan garee bulchiinsa hojii albuudaa fi ayyama biiroo albuudaa obbo Jamaal Idris akka jedhutti boba'aan kun lafa keessaa dhangala'aa akka jiruu fi boba'aan kun bishaan naannoo sanii faala akka jiru ibseeti jira. Boba'aan bahee lafarratti mul'achaa jiru zayitiin karaa lafa caccabee gallakkifame bishaan naannoo san jiru faallaa jiraachuu obbo Jamaal Idris himuudhaan ministeerri albuudaa federaalawaa dandeettii kuufama boba'aa kanaa qoratee itti fayyadamuuf akka dhiyaatu irra deddeebiin gaafachaa turuu isaatis ibsee jira. Yeroo dabree dhaabbileen dhuunfaa fi mootummaatiin kuufama boba'aa kana fayyadamuuf yaaliin taasifamaa akka ture kan ibsu obbo Jamaal bara 2010 akka ministeerri albuudaa dhimma kanarratti mari'atee qorannoo taasisuuf karoorfachuu himuudhaan achi booda garuu tarkaanfiin fudhatame tokkolleen kan hin jirre ta'uu hubachiise. Kana malees qabeenya kana fayyadamuuf kan hayyamameef ministeera albuudaa qofa waan ta'eef godinaa fi aanaan qaamota dhimmi ilaallatu irratti dhiibbaa taasisuun xiyyeeffannoo akka argatu taasisuu qofa akka ta'es hubachiiseeti jira. Yuunivarsiitiin Walloo kanaan dura ogeeyyii erguun boba'aa ta'uu isaa sakattaanii erga mirkaneessaniin booda yeroo sanitti boba'aan kun kan gallakkifame balaa lafa naannoo saniitti laafaa ta'een akka ta'e ogeeyyiin sunneen ibsanii hawaasni naannoo sanii boba'aa kana immoo akka ifa aadaatti fayyadamuun lafa qonnaa fa'aa keessa ittiin deemaa turuus ibseeti jira. Ibsa kana hordofuudhaan guyyaa har'aa qaamolee mootummaa federaalawaa naannoo fi godinaa bobba'an laga Makkalaa laga hidhaa fi aanaa warra iluutti mul'ate kana daawwachuuf Walloo gaanii jiraachuu hubachiisa. Gaanii jiraachuu ibsati jira. Yuunivarsiitii Walloo fi Finfinnee akkasumas qooda fudhattoonni biroo roobii irraa bakka sanitti argamanii jiraachuus ibse. Keessummoota kanneeniif qindeessitoonni aanaa manguddootaa fi jiraattonni naannootiin simannaan oowwaan kan taasifame hoggaa ta'u naannoo san sakatta'uun dhangala'aa dhagaa irratti argame keessaa sumudaan fudhate bara 2005tti dhaabbanni boba'aa barbaadaa ture arguun ibsameeti jira. Ibsa jiraattota kanarratti hundaa'uu fi daataa GPS naannoo sanii fi mana barumsaa irraa fudhateen kuufamni boba'aa olaanaa akka jiru himeeti jira. Mootummaan damee albuudaatiif xiyyeeffannoo addaa kennuu kan ibsan ogeeyyiin kunneen qabeenya argan akka hordofan mirkaneessaniiti jiru. Itoophiyaa keessatti mirgi gaazexeessitootaa seeraan kabajamaa akka hin jirre dhaabbanni idil addunyaa Awurooppaatti qorannoo taasisaa tureen addeesse. Itoophiyaan gabaasaa waldaa gabaasa gaazexeessitoota idil addunyaa Awurooppaa baaseen sadarkaa baay'ee yaaddoo keessa jiraachuu ishee ifoomee jira. Itoophiyaan dameewwan beeksisoota garaagaraa fi bilisummaa miidiyaalee odeeffannoowwan garaagaraatiin akka qorannoo dhaabbatichi taasiseen qabxiilee 100 keessaa qabxii 35.92 argachuudhaan biyyoota 180 keessa sadarkaa 145 irra jiraachuu ishee ibsamee jira. Bara darbee industiriiwwan bilisummaa odeeffannoo sadarkaa 141 irraa kan turte biyyattii yeroo ammaa kana kan bara darbeetiin wal biraa qabame yoo ilaalamu sadarkaa 4 gara duubaatti tarkaanfachuu ishee ibsamee jira.
akka dhaabbanni kun ifoomsetti biyyoota addunyaan bilisummaalee miidiyaalee fi gaazexeessitootaaf mirga walabaa kennaa jiraachuu irratti biyyoota 180 irratti qorannoo kan geggeesse yoo ta'u, biyyoonni garaagaraa sadarkaalee isaanii fooyyeffatanii kan argamanii fi bilisummaa miidiyaaleef kennan dabalaa jiraachuu isaanii kan addeessan yoo ta'u, biyyoota Afrikaa keessatti hedduminaan bilisummaa miidiyaalee akka hin jirree fi haqa dabsuun miidiyaalee irraa fi gaazexeessitoota dhiibbaan irra gahaa jiraniin biyyoota akka Filisxeenii fi lixa Eeshiyaa keessatti bilisummaan dhabamaa jiraachuusaas itti dabaluudhaan ifoomsee jira. Kanaanis wal qabatee dhimmoota siyaasaa fi iddoolee waraanii garaagaraa itti argamanitti miidiyaaleen garaagaraa bifa haqa qabeessaan akka gabaasaa hin jirree fi gaazexeessitoota garaagaraa irra dhiibbaawwan garaagaraa jiraachuu isaa itti dabaluudhaanis dhaabbatichi ifoomsee jira. Gabaasni koominikeeshinii Awurooppaa dhiheenya kana baasee bara itti aanu keessatti gamtaan biyyoota Awurooppaa hojiilee bilisummaa miidiyaalee irratti xiyyeeffamanii biyyoonni sadarkaan isaanii gadaanaa ta'e akka hojjetaniif kan yaadachiisee jiru yoo ta'u, Itoophiyaan bilisummaa odeeffannoolee irratti gochi isheen raawwataa jirtu fooyya'uu qabaataa jedhamee yeroo abdatametti gad bu'ee argamuusaa ifoomee jira. Haleellaan saayibarii daangaa Itoophiyaa cabsuun irra deddeebi'ee raawwatamaa jiru cimee itti fufuun dhaga'ame. Akka gabaasni bulchiinsa nageenya neetwoorkii odeeffannoo insaan ibsetti haleellaan saayibarii intiruushin jedhamu haleellaa saayibarii Itoophiyaa irratti raawwatame keessaa isa olaanaa ta'uu beeksisee jira. Daarektoreetiin ittisa saayibarii bulchiinsa nageenyaa neetwoorkii odeeffannoo insaadha. Haleellaan saayibarii marsariitiiwwan bu'uuraalee misoomaa ijoo fi dameewwan birooti irratti kan xiyyeeffate ta'uu ibsee jira. Akkasumas bara baajataa kanatti ji'oota 3 dabran kana qofa keessatti haleellaa fi yaaliin haleellaa 13,443 galmaa'uu isaa dhaabbatichi ibse. Kana malees yaaliin haleellaa kana keessaa 97 qabxii takka jaatattaa fi insaa fi dhaabbilee bu'uuraalee misoomaa ijoo bulchiinsaatiin deebii argatu ibsee jira. Haleellaan saayibarii kun odoo milkaa'ee biyyattii irratti miidhaa guddaa geessisa waan ta'eef haleellaa saayibarii kana to'achuu fi miidhaa dhaqqabsiisu hir'isuuf nageenya isaanii cimsuuf akka deebi'ee haleellaan kun hin raawwatamneef tattaaffiin taasifama akka jirus dhaabbanni insaa Itoophiyaadhaa kun beeksisee jira. Hojiin haleellaa saayibarii gosa adda addaa bu'uuraalee ijoo irratti raawwatamu fashalaa'uun faayidaa biyyaalessaa eeguu cimee kan itti fufu yoo ta'u, Itoophiyaan Afrikaa keessatti biyya xiyyeeffannoo guddaa argataa dhufte ta'uun sammuu namtolchee fi dijitaalaayizeeshinii akka ta'e gabaasni dhiyeenya kana cheek pooyintii sooftiweer teeknooloojii mata duree Afrikaan saayibar seekiriitii 2025 jedhu baaseen mul'isee jira. Gabaasni kun akka ibsetti dhaabbileen Afrikaa yeroo ammaan tanaa torbaanitti jiddu galeessaan haleellaa saayibarii 3,000 ol akka isaan mudatu ibsuudhaan biyyoota kana keessaa Naayijeeriyaan haleellaa guddaa kan argattu yoo ta'u, Itoophiyaan biyyoota haleellaa saayibariin irratti xiyyeeffatan keessaa tokko ta'us ibsee jira. Torbaanitti haleellaan 10,000 takka ol akka raawwatamu gabaasni kun addeessee jira. Pireezidaantiin mana marii waliigalaa dhimmoota Islaamummaa Itoophiyaa Sheek Haji Ibrahim Tufaa yaa'ii faawundeeshinii ulamaa'ota Afrikaa Moorokoo geggeeffame irratti beekamtii kennamuufiin isaa dhagahamee jira. Beekamtiin kunis gumaacha isaan faawundeeshinii mootummicha Moorokoo Mohaammed Jaaffaa ulamaa'ota Afrikaa keessatti taasisaniif kan kennameef ta'uusaa kan eeramee jiru yoo ta'u, jilli pireezidaantii mana marii dhimmoota Islaamummaa Itoophiyaa Sheek Haji Ibrahim Tufaatiin durfamu yaa'ii waliigalaa 7ffaa faawundeeshinii ulamaa'ota Afrikaa mootii Mohaammed Jaaffaa Moorokootti geggeeffame irratti hirmaatanii jiru. Turtii Moorokootti taasisaniin dhimmoota saayinsii fi diinagdee Itoophiyaa irratti marii bal'aa kan taasisan yoo ta'u, pireezidaantiin mana marii waliigalaa dhimmoota Islaamummaa Itoophiyaa Sheek Haji Ibrahim Tufaa ibsaa bal'aa walga'icha irrattis kennanii jiru. Yaa'icha irratti biyyoonni 48 kanneen Afrikaa keessaa kan hirmaatan yoo ta'u, Itoophiyaan biyyoota waliigaltee kana carraa akka argatanii hirmaatan ta'uusaas dubbatanii jiru. Manni marii waliigalaa dhimmoota Islaamummaa Itoophiyaa gama dippiloomaasiitii hojii baay'ee akka hojjetaa jiru kan ibsan pireezidaantiin itti aanaa mana marii waliigalaa dhimmoota Islaamummaa Sheek Hamdii Muusaa Itoophiyaan biyyoota addunyaa 36ffaa duudhaalee fi seenaa Islaamummaa akka beekamtu taasisan keessaa tokko ta'uu ishees kaasaniiti jiru. Komishinarri Komishinii Hooggansaa Sodaa Balaa kan turan Mitikkuu Kaasaa adabbii waggaa 13 fi birrii 50,000 adabamuu isaanii ibsame. Mitikkuu Kaasaa haadha warraa fi mucayyoo isaanii waliin yakka malaammaltummaa cimaan shakkamanii hidhamanii kan turan yoo ta'u, adabbii raawwachuu isaanii mirkanaa'ee adabbiin irratti murtaa'ee jira. Dhaddachi dhimmoota malaammaltummaa ramaddii 5ffaa mana marii olaanaa federaalaa lidataa murtoo adabbii kan dabarsee jiru yoo ta'u, murtoo adabbii darbe kanaanis obbo Mitikkuun naannoo Amaaraa, naannoo Affaar, naannoo Oromiyaa fi naannolee Kibbaatti meeshaalee nyaataa fi nyaata alaa deeggarsaaf dhihaatan qaama deeggarsa barbaaduuf osoo hin gurgurin dhimma dhuunfaatiif oolfatanii jiran kan jedhame yoo ta'u, dabalataanis deeggarsaa fi liqii sababa jiraachuun karaa seeraan alaa mallaqa koomishinichaa birrii miiliyoona 100 dhimma hin malleef oolchanii jiran
jechuudhaan himata. Haati warraa fi mucayyoon isaanii ammoo mallaqa karaa seeraan alaa ergamee karaa seeraa qabeessa fakkeessuun dhiyeessuudhaan yakka. Himatamtoonni kunniin yakka himatamanii badii raawwatanii jiran kan jedhame yoo ta'u manni murtii yaadota adabbii cimsanii fi salphisan erga dhageeffatee booda obbo Mitikuu Kaasaa adabbii cimaa waggaa 13 fi birrii 50,000 haati warraa isaanii aadde Soofiyaa Jamal adabbii cimaa waggaa 8 fi baatii 4 fi birrii 3,000 mucayyoon isaanii kan turte adabbii waggaa 5 fi birrii 3,000 akka adabaman dhaddachi lidataa murteessuu isaa ifoomee jira.